وامير لي خجنني نمتيس الرد الرد سميز الدجران تبي أما خلتين وبلدي تيسن وبلدي تينيا بقى بريس تينيا كيرو برجيسة تمافيا تبي تا كاسايدا تبني بيرا كل جرا وبلدي مت أتلودو سنتنا جرجا تكروكي كاوانا أنا اللي نجرب بوسا كنا إيه سكين ويا تمال ولا ترى شنا رابطة باي كنا في سبانة جن مافيا روحه كاساي ركوم Padang kawanti koromok yana jira isa lubuk ya baftani tu na beretuma sanifu anis mana rawa kisas daraga ture jasa de darage na ta uri dachis polisi ne base tu badoke sa kanirat maneneti kundu sa ga yeretin daraga ture video ko senar gitu live ratis namar bayen na lala ture golden bayen na bitu garu uska de ko aneti toletti darage ta ture na ta uri de chiti ko mo ay gabaye fala na da ana bichen de dabdanuti anga anin kanana goda de mu ta bayi su isa de ana bichite da fala na da ana to kitti da dabdoromo kiya Iga yana bicara dan kana bicara pada damai wan beri isa bakan kasih namun tu nak rengge jelubung kuafe jerami isa bakan wan beri anak ada isa rabbi jerati anak lubu kuafe dah kata anak ni bila nak tu berarti harga tu tani isan afe jerat benar benar semua orang duka jangan kamta anak fatu koftu bakan garul fatu bakka da benga wanni asirratti beku qabdan erga cebate wama rengge enne falli jiru amma malana daya jetti namoonni si folfitanillee si madeessu osoo hin ta'in si jabeessuu fi kun isii atta gootanii isiiyyuun arginee jedhanii namoonni guyyaa lama hirriba sii bulan sii dhiisanii ati argamuudha gaafa ati argamtee iddoo nama nuti kabajnu jaalannu bira geette immoo namoonni hunduu dhiisee jira siif jecha dhufee namni hunduu as ta'aa jira falli jiru amma mucayyoon silaa dhufte as geette falli isii maalii osoo hin ta'in akka yaada kiyyaatitti dhiifama naa gootanii mucayyoon tuni shamara akka isii mallaqa namarraa fuudhee mallaqa namaatiin mucaa hawaalaarraa fuudhee akka jedhanitti mallaqa namaatiin as fidde mucayyoo tana gargaaramoo mucattiin sunis booyaa jirti tokkummaallee mana baratee akka itti haasayaa ture argitanii mallaqa 5,000 mucattii sanillee fala itti godhaa mucayyoo tanallee fala itti godhaa jechuudha osoo waan biraan taane ani akka yaada abaasarriititti osoo mallaqa mucayyoo sanii maama bayaanin illee jidduu kana maqaan badaa jira waan ta'eef kana namaa seerroo makii ergisa warri mudeetara abaaboo darbaarti makiin toleela asirratti maal ilaalaati fala kana itti godhaa makii yoo jiraatte immoo seesisaa barakallahu fiikum hadara jadi mudu baba oblein amma walini mataa dubbii hadara koi kasiin kenne mama baani kenne sabri godhu mucayyoo riyaala 5,000 kennite anillee riyaala 2,000 kafalee achiisii fide fuuldura mashiitti arabticha ishii fidattiin kenne riyaala 7,000 wanni sun wanni isheedhaaf baay'ee chaadha walumaa galatti lammaffaa mucayyoon kun waan garaa nama nyaatu akka dhiiraa bolokeetti baachaa akka dhiiraa gaala faana fiigaa dalagaa turteerti hin mijannee fi waraqaa jireenyaa hin qabdu an akka kiyyatti yaada dhuunfaa kootii yoon baadhe asuma gabaabsinee obboleetti teenna waraqaa haa godhattu waraqaa haa sirraa'uu fi mallanni yoo argame waraqaa sirreeffachuu dandeessu waan ta'eef waan sanarratti dalagaa waraqaan akka sirreeffattu godhaa fi waan dandeettaniif. Mee yeroo jidduu mudeetara nuu kenne yookaan makii galcha qaata lakkoofsa tokko barreessaa jirte abaaboollee darbaa turte. Makii miti siinatti fakkaanne. Makiidha. Magiin hin dhufatte galchaan hin dhufatte dabalee dubbiseen hin dhufatte. Argeeraan yakkaam. Isii miti bar makii miti bar. Makuma. Makii miti garuu isin hin dhufatte. Abbo makii maktoko makiidha tokko makii. Iluu isii miti. Kanaaf iluu jira waan ta'eef modiidara yoo gochuu danda'e amma walumaa gala wanni jechuu barbaadu rakkoon federaagee dhiiseellee rabbiin nabseensi irraasii ga'ee wanni addaa isheen akkasittillee jireenya ishee keessa chaalenjii argaa wanni isheen bataa jirtu amma walumaa galatti an akka kootti mucayyoon tun biyya kana keessa gara feete deemtee illee dalagaa feete deemtee dalagatuu ka dandeettu osoo waraqaan sirreeffattee waraqaa akka sirreeffattu haala haa goonuu fi idaa riyaala 7,000 irra jiramu kana ammoo haala kamiin ofirraa xumuruu dandeenya irratti osoo waliin mari'annee haala mijeessanii fi akka kiyyatti natti tola. Lakki sanaa mitillee yoo jettan suni yaada keessan jechuu barbaada walumaa galatti. Animal. Animal
اتفوا فيادا أسرت يادا نمني قبضان Ayyaanni asirratti jiru kenge Kamaal harka fuune baga nagaan dhuftanii dhiifamallee naa godha. Ayyaanni asirratti jiru waraqaallee ittuu deebinaa mucayyoon kuni deeyni namaatiin maal jettan? Hundaa'uun uummata keenyaa baga gammadanii obboleettiin teennallee baga as geesse. Hundaa'uun waan ani galatoomaa ulfaataa qeerroo fa'aallee waan edaa hojjannee dubbataa bullee bakka kanatti arguu caala waan na gammachiisu hin jiru. Ani bakka mijataa jiru kanarra naasa'uu galatoomaa ulfaataa waan immoo birrii keetii uummata nama 13,000 irratti dubbannaa. Nutu kenni horii kana kafallaa Oromoo mucattiin tuni argamuun ootii bira geessee ootii biratti arganii jennee abshiratillee ulfaatu horiin kee barakaa godhatu horiin kee badu mucattiin hin dhufte horii keellee numatu falatti godhaa jechuu barbaade teena jira baay'ee dhagaamu. Tole bareeda yaada gaarii ammaannee amma yaada nama kaa'ee fi abaazar jedhan kanarratti waan tokko haa kennu mucayyoo kanaaf maal gochuu qabnaa irratti haa deebinu jechuu barbaada. An akka asirratti yaada tokko Kerro. Mama bayaachaa nuti ati biyya jirta waa'ee biyya kanaa quban qabdu. Namni waan kana beeku simaa fi warraati. Namni tokko ijoollee shamarranii tokko yoo biyya kana dhufte Ammaa miti bor gabbaatee waan jirtu baafti. Arraboo maqaa sin bada bira kutinaati gaafadha. Ana sin biraabee jira baay'ee baay'ee. Maal jettan jedhan? Mucayyoon omaan arrangeenne bakka sanii bahee achi haga bahee immoo omaan arrangeenne annagaa qabaa jetteemi. Sila giddiidha mucayyoo tanaan waan taate himadhu jennaan achitti miidhamte ijoolleen na baaste nagayaan fuute asiin nageette jette. Wanni biraa wanni mucayyoo gaafatan maal tura mucayyoo deeyni ambaa irraa kafalu dhugaan jirtu awwala odoo isiin qaamaa maal hin jedhin deeyni ambaa 2,500 yoo dandeettan irraa kafalaa mucayyoo. Achiin booda immoo seetee galte seetee waraqaa baafatte qarqaartanii sunis ammatti namni isiif jedhee mallaqa kennan mallaqa ofirraa namarraa fuudhee kenne qeerroleen isiif jedhee 2,000 baase falli mallaqni kun ittiin deebi'u godha yoo fala mallaqa ishiin achiin booda darraayitanii fi waa gootanii fi sussanii malee kanarratti haasaa malee mucayyoo amma mee maal taate jenna mucayyoon an nagaa qabaa nagayaan bahee nagaan as ga'ee miidhama qalee achitti miidhame yookiin dhiisaa jette kana gaasaati deeyni mucayyoo irraa kafalaa jechuu barbaada akka yaada gabaabaa iluu fa'aa homaa jallisan afarsoo fa'aa maa jallisan isin eegaa irraa bara. Ijoolleen tun harka dhufte waa rakkoo isirra gahee akka gaddaati saansa kafalaa jirti haga qeerroo biraan gootti ijoollee kan to'an kanaa dalage qeerrooleen beeka galee sallee waliin haasa'u waan daldala jiraatee akka ofiin miidhaa argite ijoollee irraa geessee kanaaf jecha dhiisa jechuun isi sun maali miidhaa ijoollee turraan ga'e moo arabarraa ga'e kana gaafadha yeroo baatu miidhaan irra ga'e maali haasa'in abdii haasa'u Addaanaa baaftu sanillee yoo erga addaanaa baaftu itti hima. Yaada bareeda. Maqaan yoo jarrillee balleessite miitee jiraate yoo maallee taate maqaan nama akkanatti ka'uurra ifa galuun bareeda ati obbaleettiti waan godhan kana keessatti miidhama uumteetu waan akkanaa dhiisaa jettu kana keessatti ijoolleen tun waan si miidhe qabdi moo nama biraatu si miidhe waan jiraa uummataa qajeellatti ifa godhiif. Isma TikTok irra iyyaa geessuu maatii irra ergatte maatiin galu yaa uummata kiyya waan isin mallaqa jettan kana akkuma qabaramnillee wanti nu waan godhe jirtanii jara jendaa dheerafachuuf kana fidan ta'uu danda'a isaan chumatti dhiisaa seen jechuu barbaadetanii bara yaada jara ani hin beeku jiraan dubbadheen beeku silkii iyyuu jarannatti hin kenne fakkaatee naan ban amma reefas ga'ee fi silkii qabadhaa dhukkaadha isaa fi edda galgala yeroo mana isaatti galuun fakkaadhaa banan. Sibil sinjur sibil katin dana cuma rati gati angku bangkam kono udah dia sarah lebih muka ada lagi wanti angku bangkam jalan aja dari fetu fidente army le wana gapan ni mali lenje army bukan ini kepada kasih bisa nih fide beri kuma toko fide pada mako resiti argi rena yang musim yang ku resiti semua net terus karena aku faiz aku tiar kita beri mau ane beri sinjur cuma pada tadi wana bener tuh salah matin dak
Walitti jiru dhagaan dubbadhaanis baru. Jireenyi koo kun hin qabama. Walitti jiruun faayidaa naaf hin qabu. Sanii uummata kiyya malee waan nan beeku irraachi. Kan inni tubaadha dhamoo bishaan geesse ija kooti kana ganama sana erga aramna ubbirana bushee ubbirana oolchee maallaqa ofii daadhiyaadha. Maallaqa maalina isan tubaadha as fidee wanti na ubbirana bushee na oolchee fi lookashina erguu didaniisi. Ani sirkii kan gochuu fayyadamnuma sanayyuu siimis keessaa baasee gateera lookashin namni erguu jiru maallaqa isaa muka inni tubaadha kaasee bishaan fide kuma tokkoo fi dhibba nama qofa yaada kuma tokkoo dhibba nama qofa. Risiti yu argir. Tol achi agarsiisu too kan kabalee anu kan kabalee agartee. Asirra godhattee xiyyitii keessaan godhatu. Qabanii Kan kabalee agartee. Meeqa argite? Walumaa galatti wanni biraa wanni dubbatu kan himatu jira. Dhageessani. Ka duraa meeqa jette qeerroo ka ijoolleen kuma shan jetti miisiin kumaaf dhibba lama jetti. Dhageettan ka Oromoo wanni qarshiin ka qeerroon baase kuma lama kun immoo kumaaf dhibba lama jetti qarshiin kuma sadii dhibba saddeeti immoo bakka jiru hin fuutanii sadilleen gaafattanii dhugaan jirtu tanuma haala gaas gabaabatti mucayyoon azalaa booyaa jirti ta qarshii kuma shan yoo san ruhii Oromoo baasa ruhii nama tokko baasa jettee namicha hawaalaa irraa fuute urga edaatii bootti sunillee booda numa qaaqa ta'a sunillee miidhuun nuun ta'u mataa miidhatti wanni amma mucattitti bahe kuma torbaa kana keessaa jidduutti sun kumaaf dhibba. Wanni kun yeroo sanitti waan mucattii tanaaf ta'u jedhanii oolchan. Okay. birrii kana kafaluudhaan Lakki amma Muzammil birrii kuma aganaa sirraa fi arabticha akkasiin fudhanne fiti jechuun ni barbaadammoo. Mubaarakiin fa'a. Lakkiitti kumni shanii kun kaffallee jirra deebi'uu qaba jettammoo maaliif yaada kana kaasuun isin barbaachise akka kootitti. Kanarraa immoo lakki mucayyoo tana isin gargaaru riskii rabbii barbaadadhu jechuun abdala yoo gargaarre jecha. Mucattiin dhugaa dubbataa jechuudha. Yeroo kana dubbii kana oolchu yeroo kan kana kaleessa fagaatee gammadaa. Ila meediisa mucattiillee dhiisaa jaala mucattiillee dhiisaa jaala. Na mucattiillee dhiisaa ana akka kootitti wallaahi ani jecha akka kiyyatti akka hafarsaatti dubbii tanallee dubbii namaallee ajandaa namaallee keessa seenuu dhiise jecha maaliif ennaan namni yoo waa dubbate jaala mee nuti qabadhu dhiise takka sagalee wayii jala deebi'a. Ajanda nama keessa seenuu dhiise garuu giseen namni ijoollee sanillee usmee faallee harkatti qabee hattoota maaliidha. Moyeetii qabadhaa ganamni haasa'ee ka'uuf sagalee keetu deddeebisaadha. Giseen